qabu birrii tanaa ta'an dalagullee walumatti qabee ta'uu dalagullee fuudhee obboleessa isaatti kenne birriin tuni birrii haga 10,000 biratti geettee jirti riyaala Saa'udii jechuudha. Yoo biratti geettee jettuu gaafa kaanii jaarsi kiyyaa iqaamaa waan hin qabnee fi obboleessi isaa immoo iqaamaa waan qabuuf inni gaafa kaanii qabamee biraa gale. Qabamee yoo biraa galee jedhee birrii tana naa ergi jedhaa kadhataa dhaqee inni dee achuma anaanii waan ati achi jirtuuf si jalaa yoo dhaga'ee jedhee gaafadhu naan jedhe. Yoo ani gaafadheetiin jedhee maaltu si naqee wanni si ga'e takkayyuu hin jirtu birrii obboleessa kiyyaatii yoo ciiseetiin hin nyaadhee wanni si ga'e takkayyuu hin jirtu naan jedhee na abaare. Kanaaf iyyuu birrii sun gara kaanii naqa kiyya obboleessa isaa bichaallee miti. Mee birriin tuni dilii narra jirti moo gaafachuu kiyyaa fi dilii narra jira moo narra hin jirtu mee birriin akkam taati sheeka addaan naa baasa. Gaafii lamaan qaba. Gaafii lammataa abbaan kiyyaa biyya hin jiru biyya Yamanii kana jira. Biyya Yamanii wayitee jiruyyuu wayitee ani isaan mikaaya isaatii walii hidhadhu. Isaa kana barbaadee itti bahee siniin jennaanii itti bahee jedhee abbaan kiyya sun ani awwalaa walumaa bilbilaa nagama wal gaafannaa ani kaasan gaafatuuf jennaanii ani siyyuu hin beeku eessa si beekaa gizee biraa naa bilbilii naan jedhee narratti cufate. Kanaafiyyuu inni narratti cufadhe jennaan guyyaa inni kaayaa sun gahee waan jiruufi inni narratti cufate jennaanii obboleessa isaaniittuu biyya jiraa haati isaanii garagaraa abbaan tokkocha garuu isaan bakka bu'eetiin inni kaayaa naa hidhuu danda'e. Kanaafiyyuu meen keenni kiyya sun akkam ta'a? Abbaan garagaraa haati takka. Abbaan tokko. Abbaan garagaraa haati takka. Abbaan takka garagaraa. Abbaan garagaraa. Gaafii lammataa abbaan kiyyaa biyya hin jiru biyya Yamanii ani siyyuu hin beeku eessa si beekaa gizee biraa naa bilbilii naan jedhee narratti cufate. Kanaafiyyuu inni narratti cufadhe jennaan guyyaa inni kaayaa sun gahee waan jiruufi inni narratti cufate jennaanii obboleessa isaaniittuu biyya jiraa haati isaanii garagaraa abbaan tokkocha garuu isaan bakka bu'e. Ikhwaanii gaafiin obboleetiyyaa waan jettu jaarsaan qabaa biyya Suudii tanatti obboleessi jaarsa kiyyaallee ni jira. Obboleessi jaarsa kiyyaa kun iqaama qaba. Naaf jaarsi kiyyaas maallaqa obboleessa isaa kanarratti walitti qabannaa. Obboleessaa irratti walitti qabnaa jette. Kana jaarsi kiyya waraqaan qabu ka'ee gartee raafanni biyya darbaniisa. Kana obboleessi achirraa kadhatee gartee maallaqa naa ergi maallaqa kiyya jeeni didee maallaqa kanaanillee keessaa qabaa. Gizee namni ati gartee si bira jiraamee irraa naa gaafadhu gizee inni jeen an gaafadhe maallaqa obboleessa kiyyaatti maaltu siin ga'e naan jee maal irraa qabdaa ciiseetii nyaadha jee ani waan kana gartee anillee haqa keessaa qaba. Mee akkamii na abaareet duraan dursee inni horii obboleessaallee dhorkuu hin danda'u. Jaarsilleen obboleessaatii fi jaartiinis bikka takkatti gartee itti kannatan. Wanni kun yuutabaru min adh-dhulm. Yoo horii obboleessaa nyaate tagartee jaartii isaa nyaachuu hin danda'u. Nyaatuu hin danda'u. Kanaafuu kuni gartee zulmiidha. Horii akka kee gartee si kannuu qaban ka obboleessaallee kannuu qaba. Horii obboleessaallee zulmitti odoo inni ichi gartee wayi waatu nyaachuun hin ta'u. Akkasi. Kaan immoo waan jettu abbaan kiyya gartee Yaman turee gurbaa kana gartee gizeen heerumuu abbaa kiyyatti dawwalee numaantu dubbisa duraanii gizee yeroo nikaa geessee eessattiin si beeka jeena cufee. Kanaafuu eegasii adeerri kiyya obboleessi isaa haadhaan addaa abbaan tokko nikaa na godhee. Alaa kulliyaal yoo gartee waan kana abbaan waan dideefis hin beeynu. Yoomuu abbaan namni kun nama gartee nagayaa ta'e jaarsisiin heerumte kun nama diintee nama ibaadaa qabu ta'e abbaan maallaqaa jecha yoo hadidu taate obboleessi yoo godhee sirri. Walaakin obboleessi waan godheef hin beeynu yoo gartee sirritti wanni kun gartee waan gaarii ta'e haala akkuma lafaa kee abbaan yoo gartee zulmiif hadidu taate
obboleessi yoo godhe uummatii miti. Kana alatti immoo waan abbaan dideef hubataniiti gartee godhanii akkas yookiin teenya. Addaan illee nuun baafne wanti gartee addaan tafsiila feeti. Abbaan kiyya waan dideef gaafas kana. Yoo jettee waan abbaan kee irratti didee hubannee adeerri kee ka godhe irratti gartee murtii kannina akkasii adda nuu baasii rabbi jee inshallah. Gaafii ta'an. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إن شاء الله ربي سن راح جالته جلّاك سني لجنة الفردوس ربي سني فقولوا إن شاء الله قافين كوني توقفاني صلاة وتري رتي صلاة وتري نسالي لا إشاء سجدي سنة سجدي صلاة وتري يوم قالوا ابتداء ركوع قبا كنجرو ممكن موجي في ركعة سديون شان يصير ركعة سدي سجدة إن شاء الله كمتنا على لما كان جرودا ركعة قافين كل ما فاني مو دعاء صلاة الدعاني وقتي كبا كان جرودا مثالي زوري سجدة أسي سجدة وقتي كبا كان جرودا وقتي ساعتين في تي وجي كو في تي دواتي سجدون دندا صلاة الدعاء كان جرودا سدفا رتمو مثال دايرو الكاريغانو الكاريغاتو سنة نبي كينا صلى الله عليه وسلم الكاريغاتو سلا أكا وياك مكاني سرامك كنجرم غرو ما جوني جمان بروشير ما أكا دوان يو أكا ويا على جرت يوريغاني سنة نفلا كامو أكا كنجرو دا إني أعرف فارتمو واي مثالي دا إيرو ijoolleen yaani bakka naannoo hojii keenya wajjin ijoollee godinyaa yaani kiristaana baay'ee godinyaa qaba. Sani keessa hundi jira yeroo naanna'uu danda'an salaamataa naan jedhu yeroo baay'eedhaaf salaamataa naan jedhu salaamataa kanan jawwabamu nan dhiisa kan jedhu inshaallah gaafii biraa moqanii yeroo biraatti inshaallah yeroo jiraate isiniifan dhiyeessa amma gaafii afur kana akkanaan yoo abdiin qaba inshaallah jazaakumullah khairan. Gaaffiin obboleettiyaa gaaffii toora afurii gaaffii gabaabsaatuma yookaan afurii lama yookaan takka gaafadha tarra keessaa yoonni gaaffii walitti dhaabdanii gartee yoonni gootan rakkoo. Salaata witiriidhaa eegaan ishaayii salaatee booda rakaa tokko yoon salaatee ho'i rakaa tokko miti rakaa 5 3 yoo ta'e gartee witirii akkasii gaarii kun tokko qofa gartee yoo salaattee waan gootu lamaan 4 salaatii tokko cufi amma 2 salaatii 3 cufi akkasi salaata gartee witrii leeyliyoon ka'uu danda'eette ishaayii booda salaatu dandeessa. Salaanni kan salaatu duhaan yeroo gartee salaatamuu yeroo gartee lafti oowwite toora 3 waaree jechuudha 3 4 5 toora kan kasalaatamu yeroo inni salaatamu kan sunnaan gartee ilkee rigachuun yoo muknin jiraanne burusha gartee kolgeetiin yoo riganne akkami sunnaa ilkee rigachuun sunnaadha afaan nama ajaawu kan qabne namni eeggachuu qabu namni salaatuus gartee ollaa isaa bira dhaabbata ollaa isaa gartee gizee bira dhaabbatu namni inni bira dhaabbatu afaan ajaa'uu qabu quraana gizee qaru afaan isaa urgaa'uu qaba maleekaan dhuftee wayita dhaggeeffattee hidhii isaanii asirra keeysee quraanni ati qaraatu kun gara malaayikaa keessa seena hadiis sayyaati tanaafuu namni gartee shawaakkachuu qaba ilkeen mukaan shawaakkate kolgeetiin shawaakkate shawaaka gartee afaan isaa urgeeffachuu barbaachisa sunnaadha waqtii teenya yoo mukni gartee argame yoo gartee kolgeettees rakkoon hin jiru. Namni kiristaanaa yoo gartee salaamtaa sinjaa kan bultanidha wanni isaan sinjaan yoo sirritti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sinjee wa alaykum salaam warahmatullahi deebistaaf yoo immoo salaam alaykum sinjee wa alayka jettaan ka yahudaan gartee jettuun kana alatti akkam bultanii sinjaani akkam bultanuma jettaan atillee salaamtaan taanumaa deemti akkas ati immoo assalaamu alaykum hin jettu laa tabda'u yahuda wa nasaara bisalaam salaamtaan deebi gartee isaan eegaluun dhoorka yahudaas nasaras entes ortodoxis katolikis wala yahudas assalamu alaykum jechuun hin dandeessu kaafira dhorkaadha jechuudha yoo isaan sinjaan immoo ifa baasanii ati ni deebistaaf aadaa huwa akkasi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي كبا غافين كي سواي صلاة الراي صلاة كيستي التيات جلقبا رتي هنگ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جراني دابا التيات لما فاه أجمرة تفوف موجة القبا ركاني تنكا أسمرت أما اللي التيات موجة القبا رتي الرافد أن هنگ تمرايو وكرا أنت يجد سورة سجود سايم بكبوفة مو على كمي سرفتون دندام جزاكم الله خيرا. التحيات درا ويتغرتي إلى رسول الله صلوات أبو سورة أفتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أفضل الصيغ صيغة رجال صيغات ركعة درارتي ركعة لمن درارتي التحيات كذا صلوات رسول الله بوفتي شرط دابت سيقاله أشهد رتي قرتي إندابت روايان تو رواية قرتي مسلمي في ابن أبو يالا البانين فتمسكوا جي كبدا جي بكبرات نركتني روايات تقرتي صلوات الرب سودن دي مركات درارتي جو صلوات في التدابت وإذا صلوات في التدابت ركا أفرفارة ما ستحياتك جي تيسو درار رأي قلت تحيات درار رأي قلت دي صلوات بوفتي أكثر قرتي وأفراد الرئيس مرة ما قم فتايجو اللهم إني أعوذ بك من جتي مسيد دجالي في عذاب قبر را واجب فرنا قرتي أفرنسن ما قم فتايجو هذا واجب أيجو سواجبه ما قم فتشون يو قرتي ركا درارتي خاتيه جبت ركا لمن درارتي إلى ما يو في صلواتهم صلوات ما فيت سري ومارا كونغو صلوات ما فيت أكاسن نسمع مكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جافي كبجافين كيسي واي جارسا جارتي لالتا جارسي جارتي سلاني جارتي جارسا سلاني ولين جراتون دندامتني جارتين جارسي وجارتي سا غرسي سلاتو ددني أريها deeme jechuun ni danda'a. Jaartiin hoo sa'aatii jetteeni yeroo dide akkanumatti jalaa deemti moo akkamiin in deemti jalaa hin jettan malee isin nikaasaa eeggatti nikaa irraa buusuu qabaa waa'ee kana namaa wal mormine yoonni salaachuu dide akkanumatti nikaan kun irra hin jiru deemuu dandeessi moo nikaasaa sanii takaraakkarteessa ofirraa buusisuu qabdiidha. yoonni salaachuu dide jalaa deemtuun jette suni akkamii addenuuf hin baane mi addenuu baasa. Waan jettu baladiin teenya jaarsa gartee jaartiin hin salaannee jaarsi gartee wajji jiraachuun qabu jettan jaartiin salaannee hoo jaarsan salaannee hoo jaartiin salaannee wajji jiraachuun hin dandeenyu jettanii jaarsan salaannee hoo jaartiin jalaa deemti moo akkami jaarsi salaan jaartiin salaati jettee dadhabde khaynumaa numaahun salaatu naafi salaata kiyya maaltu siinge numaahun salaatu kajee maal jalaa gooti jalaa deemti kan salaatu jee didee wawa kaafir namni garteen salaatu kanaahun salaatu naafi rabbi olin nu dhiisi qabrii tiyya naa hojji seentaa yoo jee gartee guutu salaata didee rajul kaafir maaliif yoommoo gartee torbaan tokko salaatee ayni salaata jee torbaan tokko dhiise oggusan ni gorsiti yookaan an gartee nayiqi yookaan sirri salaati taariku salaatu kammoo guututti numaahun salaatu maal fidda deem salaataaf jinni yoo jee haadha rajul kaafir jalumaa deemuu malee dubbiin biraan jirtu akkasi yoo inni salaata burreeysellee ani yookaan sirri salaati yookaan gartee nayiqi taariku salaati jechuudha تارك الصلاة لأنه خلافة كيس جه هل تارك الصلاة نمني تربان تكو صلاة تربان تكو ديس هل يخرج من الملة أم لا علماء الإجاز ومنهم مسلمين ابن باز على الشيخ علماء ينقر قدونتون تارك الصلاة كافر يخرج من الملة وجوزا جلما ديمتي مع السلامة عصوا وجين قبط قاف إني صلاة كرتي تربان تكو صلاة تربان تكو ديس يوم مو قولي علماء برارة ما سيجون حديث قرتي هدو دليل فتني حديث رواية مسلم تارك الصلاة كم قرتي إسلام ما خيسابا قويتو صلاة قويا خان قويا تربان تقديس
خلافة قبتي تنافو جارسن سلانة واتك دينين تخنو دندو قبتي جارتين دندو قبتي وكان سجلا هندما ولتين قبنو جاتوني قبتي بكتنا تيغرتي تمنين جيرو يجو جارسن سلانة ونسين جلاغو تنجو جارتين سلانة ونلين جلاغو تنجو مني فيفو أمري ربينغونة جارسي خيخ أمري ربينغونة أمري تيجي قد تيلي يادين جارتين تغرتي أمري ربينغونة والربين جينينغونة وانين أن إسان جي وغرتي أخير رائع تيلي وني جلتي استكن جيرو يجو جارتين أمري ربينغون سيقولي أمري تيجي قد تيلي يادين أمري جارتين تنسلان طاعان درو درسو ربيتي إباد أمري ربي قدو غافا يسين أمري ربي قوتي أمري تيري قوتي جارس غيدلين غافا درا أمري ربي قودي صلاة حلال سفيدي حلال انگرتي ونجي سيرت أغوزن نحق أخيتي اللي سيفيك يوخان غلقي فما خا أغرتي حداوا دنكرا خيزة دي مهيرمتي أو برا أغرتي فين كاين أتلين فاتي وهكذا أتلين ممكينيا هكذا أكسيتي غرتي دون أمني دون خسارة تأغرتي ولكن لين سرتي ولا مالي وان سنتاتي دون بيني بريدين ولالتي ديمتين هذا قاعد تفوتا قبتوكو سيدا بدي صلاة مدي مال واتك وانقبت هكذا كسي غرتي نما يوفو ربي سبحانه وتعالى غلطة غلطة ورحمة الله وبركاته ijoollee kiristaanaa wajjin jira ijoollee kiristaanaa nama sadii wajjin hojjedhaan immoo muslimni immoo anuu bichaa kiyyaan jira kiblee keenya kana keessa quraanaatu jira quraanni kunis immoo kan makan kooti ammaan ani itti qara'u sheeka keenya quraana kana jechuun quraanni kun kiblee keenya keessa jira isaan immoo muuziqaa bananii muuziqaa dhaggeeffatanii mazmuurii dhaggeeffatanii irraa cufaa ilfoonatti faayidaa dhaggeeffadhaan jennaaf hin dhagaanii laata muuziqaa isaan banan kanaaf quraanni kun mana kana keessa jira diliin irratti himaa jiru maali quraana kana fuudhee bakka kaa'uun dhabee kanaafuu diliin irratti himtu maali inshaallah jazaakumullah khairan salaamu alaikum warahmatullahi obboleen teenya waan jettu ijoollee kiristaanaati hojii mana tokko gallaa quraana illee gartee fannisee quraana achi keessa jira isaan illee mazmuurii fi waan adda addaatti bananii walleetti bananii mazmuurii gartee amantiidha waan kanatti bananii akkami quraana kana wajji gartee akkami awwalan dura quraana duratti ukti shari'aan islaamaa durati quraana achi fannisoo deesi shari'aan islaamaa siinayyamtu isaanii wajji mana tokko galuun akka لا يجوز المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أتيتم آداء إسان الردين إسان أمنتي برا أتي أمنتي برا أكمل تقرتي والإنتا كمتا مزموري بنا واللي بنا دام سايتاني أتمانا ما مسلمات يوجي نقل دبرتي مسلمات يوجي ما نقل والفكاتي والبرباتي إذا أتقرتي إساني يوجي انتاتو amantiin tee waan siin jettee kophaatti gartee nama si fakkaatu nama gartee diin saahiba godhadhu siin jette dubartii hijaaba uffattu tanaamusa qabdu san saahiba godhadhu siin jette mana tokko hojii galtullee idan duuba gartee warra rabbiin sadii jiru تكاد السماوات يتفطرن من قولهن جي ربي سبحانه وتعالى warra gartee jecha isaanii irraa samii fi dachiin odootu an da'u lirrahmaani waladan wama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilma qaba ja'aniif samii fi dachiin odooti jecha isaanii sanirraa jecha kam jecha gartee yahudaa fi nasaaraan jettu jecha nasaaraan jettu rabbiin sadii warra jiru jecha gartee yahudaan jettu uzeyr ibnullah warra jiru kana idan warra kana hojjati wayta mana galtee mana tokko galtee yoo dalagaa wali si fidde naam dalagaa دنيا رت دباسون دنديس توك والجنة ديما والجنة ديما دنيا رت ولكن يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون ردبين أسرتي منا توكو كلاسي تك خريفة دا وجيغلا انجرتو إخواني دلقا بكتك دلقا كمباني دلق أوفيس توكو دلق سنوارا كونكب سيقلو جرامي منا توكو وجيغلون كذي أتكلم لفاقاتني سلادة تبون رادام سيفا سنجان كذي القرآن تبنا تنور رادام سنجان مزموري تبنا تام موسيقى تبنا تام دام سايچوني دنديسا هندنديس إذن دوبا سموت دندلايسا
warri gartee warra kaafiraa wajji mana tokko galtan heehaata dubbiin fago tanaafuu dhiisaa waan akkana dubartii muslimaatii wajji gali dhiirtinis dhiira muslimaatii wajji gala wali baafadha akka daasanii achi gartee wanni biraan jirtu quraanaa fi maal gartee quraana fanniftee jalaa muuziqaa dubbiin sii fago عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كينا جزاك الله خيرا لي فما يرون غافر لدينا سنغافة في الله جسولا وأنا دهم بين تكتب مصر أستاذ جسولا أن بيك والله قادي شريعة إثيوبيا في السكين زراهي بيكو قالوا إنه هرق جرات بفرسية الله يسأل بيكو هجروا فان جسولا أكسم أمو يروني كان هيدا سن ألف مجال الليتكا مجال الليتكا جسولا amma ammoo nikaan buusii jennaan nikaa sirraan buusuu jedhee maatii keenya jechuudha faaziriidhaan nikaa irraan buusuu niitiiti asitu addaan dabaasaa jedhee faazirii jechuudha nama itti erginaan faaziriin achuma horii dubaawwan godhe haa godhu nuusii eebbifne gara feete haa heerumtu jedha sila ani inni illee hin beekne kana mahaariileen hin kennamne yeroo san jechuudha akkanuma isinii kennin afaan hin jedhan malee mahaarii wanti kenname hin jiru jechuudha ustaad wallaahi ani sababuma kanaaf heeruma dhiisee bakka yoo hiriirlee na dhuftee nikaa kanaa yoo heerumee haraama baadeen immoo yoo argadhe deemoo sun immoo zina ati laaftahamti jettanii waan dubbattanii wallaahi jettuu natti dhagayame sila ustaad akkam godhuu naaf wayyaa ukti teenya qoqollee ol fuudhii waan kana qacooloo danuu baasi innillee gaafa xiqqaa anillee gaafa xiqqoo ni haala godhanii eeguu jirta maariin injiru eeguu jirta waan kana mee gizee waa gaafatan shamarran qooqoo ol fuudhaa dhiirtinis qooqoo ol fuudhaati sagalee teessan ol furadhaati gartee gaafadhaa dura mee teessanii fuudha geeffadhaa nutuun dhageenyu kanaafuu uktii teenyatti deebiiti qooqoo ol fuudhii sagalee ol fuudhii waraabii ergi akkas kanaan biraa adda baasi malee qajoollotti waan jiru jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin kiyya azaaname osoo niqaamee yoo salaame rakkoo ni qaba sawam isaa hoone fudhataa jedha kaitaan kitaaba bitanii yoo masjiida galchuudhaaf niyyatanii namni sheekaa kan namni dhuunfaa tokko keessatti kitaaba kanaaf irratti fedhii rabbii nama qabee yoo kenni kitaabni kun sawam isaa bakka niyyatan hir'ata rakkoo ni qaba jedha gaafin kun immoo salaanni sunnaa sujudu saawii ni qaba jedha. obboleeyyin teenya waan jettu azaana wayita gartee azaaname masgiidaa wayita azaaname dubartii yoo mana jiraatte hanga iqaamu eeguun waa takka namni yoo gartee aduu beekeeyu azaana garteen eeggatu aduu yoo beeke sirritti gartee aduu yoo beekee gaaddisa yoo qacoollo beekee zaan salaataa geessee azaana garteen eeggatu asla sila tanaafuu gartee namni wayita azaane dubartiin masgiida gartee indaayine mana salaatu azaanni wayita masgiida azaaname sunnaasii salaattee isiin zuurii salaatu dandeessi yoo zuurii ta'e hanga masgiida iqaamuu inni isiin eeysisu jiru jechuu azaannaan yeroon geeyse azaannaan asriisatti ta'us zuuriitti ta'us salaatu dandeessi waa hakkada akkasitti beekaa namni tokko gartee kitaaba masgiidaaf jettee bittee rabbii jiinaa kanniin kuni ka masgiidaati masgiidaaf niyyattee dhaquu deemte rabbii jiinaa kanni yoo fedhan gartee ka bittee kanitaaf yookaan gartee bitatee dhumatti fayyadamu yookaan ka biraa kanitaaf eega masgiidaaf niyyattee masgiiduma geessita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin tiyya akkana jetti. Amma nama rakkate tokko yookiin nama rakkatee hiyyeessa ta'ee nama dadhabee karaa deemu ta'ee ba'aa tokko baatee ka deemu ta'ee qarqaartee bakka tokkoon geettee yookaan ammoo waa birrillee ta'u waluma akkamiyyuu kennitee fi rakkoodha nama san baaftee yoo jette yeroo biraa ammoo ati yoo rakkatte yookiin ani yoo rakkadhe yaa rabbii kiyya jazaa gaafa nama sanii akkana godhee sanii jedhi mee hadha rahmata keenaa godhi yookaan ammoo nama naafiti yoo jedhame aara shari'aa irratti maal fakkaataa jedha inni itti aanu immoo jaartii arbaa takkaan eegaa ture isheen suni shiishaa yookaan tamboo isa jedhamu tokko kan biyya keenyatti. Tawassula gartee waan gaariidhaan gaarii dalaganii tawassula godhuudha. Isii waan jechuun jirtu nama tokko harakkate. Ka ba'aas deemuu hin dandeenye. Ba'aas fuutee fi maallaqaas kennitee fi
gaafa kaan waytaatillee rakkatte yaa rabbi waanin gaafa kaan godhe saniin jii gartee waanaa godhi illaa hadiisul gaar hadiisa warra gartee jara sadeeni sanirraa gaarii gartee haadha abbaa dalaganiin yaa rabbi yoon gartee sumaajee haadha abbaa kiyya akkasitti gartee dhaabbattee manguddoo isaanii ciiftu aanan gartee elmee dhufee gizee inni dhufu gartee ishaayii haadha abbaan isaa rafan manguddoo kaa jeen kaafne akkasumatti irra dhaabbatee hanga isaa ribaa kaan ilaa salaata subii akkasitti eegee aanan sanoo baase ijoollee iyyituuf cufa dhorkee jechuudha. Kaanis obboleetti intala gartee adeera isaa kan bareeddu badii dalaguuf maallaqa kanneefi wayita gartee wal qunnamtii godhuuf xiqqoo haftee rabbi sodaadhu ennaan irraa ol ka'e. Kaanis gartee nama daleeysiseeti fuudhee gartee waan gartee kanneef midhaan kana kanninaaniif dide. Hanganaa mijee dhiisee deeme. Kana doosan gurguree re'ee fi maal wal hore. Re'ee gaala looni. Kana gaafa kaan dhufe. Yaa Abdallaa yaa gabicha rabbi an waan kiyya gaafa kaan naa kanneen kun cufti keeti loon kunis re'een tunis oofadhu jeen. Oofadhu jeen waan takka irraan fudhan. Fudhatee kute. Yaa rabbi waan tana cufa siyyee gadde godhe. Arraan tana gartee dhagaa kan nurraa banii akkasitti rabbiin irraa bane. Namni tokko gartee dalagaa gaarii dalaguun tawassula gartee dalagaa gaariidhaan yaa rabbi yoo sumaa je'ee waan kana kaniin gartee gaafas godhu taate yaa rabbi rakkoon irra keessa jiru keessaa na baasee jechuun dandeessa. Waan gaarii dalaydhe saniin yaa rabbi yoo san sumaa je'ee fuula kee barbaada ikhlaasaan sumaaf je'ee yooniin gartee gaafa sani rakkataas gargaaree waan san godhe yaa rabbi na arraan tan na furiyo itti suma furu rabbi subhanahu wa ta'ala walakin immoo waan ati gootu san dulaalam niyyaa innama lamalu bin niyyaat waan sana namni arkuuf yoo gootee batala waa takka faayidaan qabdu osoo kadhattees faayidaan qabdu gaafa dura dalaytu san haqa garte waan dalaytu rabbi jecha dalage gaafa nama gargaartu sanis gaafa ba'aa fuutus rabbumaa jettee yoo fuute rabbumaa jettee yoo gargaartee gaafa kadhattee faayidaa si qabdi yoo immoo gaafas rabbi jettee kan godhin yoo kadhattee siin godhu rabbi subhanahu wa ta'ala akkas mannoo ikhlaasan qabdu kaa ikhlaas ni jiru ha namni na arkuu fi namni si arkee dubbiin akkas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaza gaafiin qaba gaafiin kiyya kana jetti gaafa ani heerumoo abbaan kiyya siin jiru akaakoon kooti siin jiranii obboleessi koo dammoo xiqqaa waan ta'eef abbeeraan kiyyatti himanii abbeeraan kiyya dammoo yeroo sanii gargar waan jiraannuuf qaadii haa dhaqanii qaadiin nikaa haa godhuu jedhee qaadiin nikaa nuu godhee booda innis dhufee gara galgalaa jechuudha. Nikaa nuu godhe jechuunis deebi'ee irraan dabaleet maariin garuu oma tokkotu lakkaa'ame yeroo inni dhufe garuu irratti dabalan malee waan lamatu irratti dabalame yeroo inni dhufe nikaan kun kan abbeeraan kiyya naa godhetu ta'a moo kan qaadiin godhetu ta'a moo lachiinuu ni ta'a jechuu barbaadeeti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dubbii fittee egaa abbaan kee jirre akaakoon keetii eegan jirre abbaa keetii jechuudha. Obboleessi kee ka jiru xiqqaa nikaa godhuu danda'u hin ballagne yoo xiqqaa ta'ee abbeeraan kee adeerri kee ka gartee fagoo jiru qaadii goosisaa jee eega qaadiin godhe booda inni dhufee yoo godhe ka adeera keetii sirri si godhanii khalaas dhumatte dubbiin adeerri kee odoo jiru qaadiin godhuu hin danda'u. Ustaaza keenya jazakumullahu khairan asin biras gaafii gaafadhinaan deebine inshallah yani masalan hayti namaa yoo namarra jiraatti hayta namaa xiqqaatte guddatte hin qabdu mucayyoo wayiiti birrii arabatti gattee birrii isii wadaarame natti kennite booda birrii isii sana namichattii sana argee kennuuf hin dandeenye iddoo tokkotti waan sii cabsu jechuu iddoo fageenya kanaafuu bilbila isiis argatuu hin dandeenye birrii isii san yoo nama miskiina nama waan qabne jechuu nama na qarqaaraa nama nama kanan qarqaara jedhee namni qarqaarsa godhuuf haqa isiisan akka isiititti niyyadhe haqa isiisan yoo ofirraa kenne deeynin isiin irra taa'uun natti ulfaate jechuu soqee bilbilaan ijoollee riyaasis gaafadhee haqa isiittu irra jiraa kennuufi barbaadee bilbila isii argachuu dandeenye kanaafiyyuu haqa isiisan fuudhee nama dhibamaa tokkoof jechuu dhibamaa namni qarqaaru tokko nama fayyuu hin dandeenye yookiin nama harka muraa yookiin nama luuti isaa muraa jechuu nama qaama guutuu hir'ina qaamaa qabu
yoo qarqaare yoo bakka kenneef jechuu haqa isiisan ofirraa yoo nama saniif kenne hayti isii sunirraa baate moo narra tafte inshaallah ustaza kennaa akkanaa deebitu abdii qaba mee akkamii ifanaaf godhaa isin gabaabdutti waan jettu xiyyoo takka agartee araboonni maallaqa siin akkannanii gabaabdutti maallaqa siin na bira jira micoota na karaa isiin buute nagarte biyya galtuu as keessa jiraattu telefoonaanis waa cufaan barbaadee dhabe haqni isiin na bira jira maallaqa isii kan akkam godha akkasii kan akkamitti irraa baasa wanni jiru gabaabdutti niyyaa ni niyyatta niyyattee gartee akkuma jettee sadaqaa irraa baafta bika gaarii irratti sadaqaa isiif maqaa isii hin baafta gaafa immoo isiin mul'attee maallaqa keeni kan nitaa fi sadaqaan san siif taati Allahu alam بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة كنا في أكسمك بزنكوتا وروتا بروفي كافي شمراني جدو كان بلد كان كيسن الحمد لله أنا قاعدة بدنا قاعدة إن شاء الله كافي المنقبة كافي تكو بكذا لو كانت دائما تكون تنقبوه mana keessatti ibaadaa warreen jajjabeessu sanaa fi televezyiyoona yoonanis makiinadhaan deemanis muuziqaa uumamaa akkasumas diraamaa uumamaa waan bananiifu gara kiyyaan qalbiin xiyya wanti odoo jibbitu yeroo adda jirus waan baninaan jedhaniif waan ta'e sun banu wanti isuma hojiin laalaa daa'imman isa waliin akkam diliin tun anarra jirti moo isaanii banii kanarra jirti anarra diliin tun jirti waan jedhu ammallee gaaffii lammataa jechuudha yeroo fakkeenyaa fi karaa waasaappii kanaan waa barannu jechuudha yeroo du'aayii fa'aa barannu sammuutti qabachuuf yeroo tasa riikoordiin nama jalaa baduu danda'a sammuutti qabachuufis yeroo namaaf mijaa'uu dhabuu danda'a waan dagatamuu danda'uuf jechuudha du'aayiin kun kan qara'amu qura'aananii afaan oromootiidhaan daftara irratti yoo barreeffamu ta'e maal rakkoo qaba ni ta'amoo hin ta'u waan jedhu gaafachuu barbaada ka qura'aana irraa qara'ama akkasuma hadiisa kana fakkeenyaa fi wanta kitaaba biraa hin qabneef yeroo daftara irratti barreessu gabaabdutti arabni televizyiina gartee ijoollee xiqqishoofitti banaa jedhanii televizyiinni kun maali wanni banamu wanni gartee fitinaan televizyiina jedhan kun waan adda addaati muuziqaa kana atillee itti gaafatamta arabichaa miti wama biraatiin taphachiisi malee mujiyyoo yoo dandeesse daa'ima wama biraatiin taphachiisi TV fi kana gartee waan adda addaa gartee itti bananii waan biraa waliin ilaalu hin ta'u akkasi gabaabdutti taan maal jette isaa taan nun galle ayyee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافين كان كو واي بري من باكي كاتشو رايه بري كما سد مرة كفلون إنغاتشاني ترتني غافو مجلسي حتى بري كما سد من كان من باكي كاوتشو لأن زكاة الراباسمو وقالوا من نيجي نيان وقاسنا رتي زكاة الراباسو كأبا كان جدولا كان برامو بري سنة رتو أنو تتوقع هنجين إرتي دبلت دارا أكمتنا الراباسو لأن كان جدو kan lammataa dubartiin deessee jirtu tokko ifee deessee jirtu sanarratti. Waan jettu yoo namni tokko gartee amma birrii 30,000 kaayyatee 30,000 teesseef 30,000 irraa ogguma san gartee zakaarraa baasamoo moo amanni irra naanna'uu qaba uktii 30,000 tanarratti baatii jaakeessa ammaas yoo 30,000 daate baatii jaakeessatti irraan kafaltummaas amanni irra naanna'uu qaba wayita amanni irra naanna'ee irraa kafalta akkasi gaaffii lama taa'ame kan ganamaas kan gartee jirtu tokko ifee deessee jirtu sanarratti zikirii kan ganama mataa dubartiin deessee jirtu tokko ifee deessee jirtu sanarratti zikirii kan ganamaas kan gargaraas yaani yookiin telefoona keessaa daawwaa waan ta'e dhaggeeffachuu hin dandeessi ifeedhuma deessee jirtu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubartii wayita deessee zikirii ganamaa galgalaa jechuu ni dandeessi.
quraana illee dhaggeeffachuu ni dandeessi dubartiin deeysee mana jirtu dubartiin deeysee mana jirtu dhiini dhalaa waan irraa yaa'uuf wayita deeyse dhiini waan irraa yaa'uuf zikriin ja'ini quraana dhaggeeffatanii wanni jaamaan jiru quraana dhaggeeffachuu qabdi zikrii ganamaa galgalaa yoo gartee dandeessanii jetti ni gooti akkada akkas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذتنا قافين أبا قافين كيسي فكان صلاة ظهري تأي صلاة كم كيست التحيات لما يولي أنسيك الرأي دقائق سيود سحوي نبر باجزمو نبر باجزو التحيات صلاة واجبات في صلاة سنة كرام تولي أنسيك الرأي صلاة واجبات في ست سيود سحوي نبر باجزو لما أمري تأينو بيو ماجر بيكينت صلاة خم صلاة جرت أختي صلاة واجبة صلاة التحيات صلاة واجبات في صلاة سنة ولا ريون قرية جابي أكمل أختي مبين الدباسي صلاة لشو ولا صلاة جرت مو أكمل التحيات قرتي واجبات خسنات شو ولا ركبت قرية أكمل جرتا جافين تسري جافين تي والكتيس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله برافو. أستاذ warri sagalee ol fuudhaa ijoollotti gaafii teenya maal بسم deebisa الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كان خيرا قافر دعونا. أستاذ إن شاء الله قافين قفا قافين كي أكنا جتي نمني إلكي صدمني وجين ألاته خيرين قبو جاني يرون ألاته بيا براغي سريكي تاقود دكو جان أكامي مي ونحن أكامي كشري أسلاماتكم العالم لما فهمتا دوات بتاني لوچفتون ركوني inni naqin waan jettu balajin teenya namni ilkee soddommanii hojii dhalate kheyriin qabu yaanii biyya biraa geessanii duraan dursee namni ilkee lama gubbaan lama jalaan fadhalata akka takkeetti malee ilkee soddomman guutuu hojii nama dhalate yaani hin dhageenyetti yaan beeku hin beeyne akka dhageesseeti hin dhageenyeesi hin beeyne rabbi ni dande'a rabbiin danda'uu ni dande'a rabbi subhaanahu wa ta'ala yafaalu maa yashaa waan fedhe dalaga walaakin immoo takkaa dhaga'een beeku ilkee lameen gubbaa lameen jalaa nama gartee waliin dhalate agarree dhiirarraa ta'ee agartee gara haadhasaa keessatti achitti qolarraa muranillee sanillee gartee argamee jira kan murame waan jaa warri keenya malaa'ikaatu achi keessatti irraa muree jaanii waa kadaa kanallee namni ilkee soddommaniin dhalate khayriin qabu khayrii isaantu beeka hal yaalamuun alghayb ghaybaa beekani isaan yoo namni tokko ilkee soddommanii wajji gartee ka dhalatu taate haati yoo ka deeysu taate akka gurbaan kun nama khayriin qabne tahe hal yaalamuun alghayb laa yaarifu ahadan tokkon beeku wala awliyaa wala malaa'ika wala anbiyaa nam tokkon beeku nam tokkolleenu haadaa min alghayb gara haadhaa keessa waan katabe khaaliqa malee namni beeku hin jiru mucaan amma gabbuu eeguun shiftaadha moo badaadha moo nama gaariidha nam tokkon beeku idan gurbaan kun ilkee soddommaniin dhalate ilkee kudhaniin dhalate ilkee shanii fi afuriin dhalate sigalee waytaati dees waan takka gartee walitti hidhaa takka hin jirtu soddommaniin ilkee odoo qabu yoo dhalatees sigalee kuni gurbaan gartee sharriidha bika biraa geeysan khuraafaatullaa waadaa min albidaa متى دوات بتاني لوچفتون ركوني قبا ونحن أكامي كشري أسلاماتكم العالم لما فهمتا دوات بتاني لوچفتون ركوني قبا إن شاء الله قافين كي يخنون namni mataa isaa qurcuucaa dubartiis ta'ee dhiiratee luuceeffachuun akkamiidha gabaabdutti masalaa khilaafaati masalaa hedduurra wal khilaafanii masalaa tana gartee hedduu gariin ulamaa'iin tagyiiru khalqillaa ijaaniini rifeensa sanii irratti gartee haa tolchanii malee luuceeffachuun hin ta'u jaanii gariin gartee humaan qabu jaanii masalaan tun masalaa khilaafaa waan taateef antana xiqqoo gartee fatwaa godhannatti ulfaatti firraa dhiisa بركاته بركاته أستاذك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذك إن شاء الله قافين قبا قافين تكو واي ودوتي برتني متى كل وداسوني هنتا إني لما فهمو قرآن رواك وانتا يعني متى كل ودوتوني تاي وانت بيغا رسول الله صلوات ربي السلام عليه قاموا ويتدقى تقول لها خشيفة ودواتي jira dubartiin takka mana isii keessatti
bikka dhiirti ajnabiin hin jirre bikka jaarsisii jirutti rifeensa qullaa gartee udoo jedhanis bikka ajnabiin hin jirretti bikka dhiirti gartee ajnabiin hin jirretti rifeensa qullaa udoochuun ولكن بيكا غرتي ديرتي ريفينس ايسي غرتو ريفينس وسي بنا دير بربنونو حرام ودوا فغودا وديس ودوا تدون دفنه ريفينس ايسي بنتي دير اجنبي برتاون يسيرت حرام عليها ممنوع اذن دو يرون يسي يرو غرتي نمتو كونجيره جارسي دي اوبليين سي ابا يسيفا ابا جارسال لياتو ريفينس غرتي بنا ودوا جدن ديس برتي rifeensa banaa jechuudha udoochuu dandeessi isin galu jira akkasi kana alatti dubartiin odoo dhiirti ajnabii ka isii fuudhuu danda'u jiru udootti odoochi hin dabarre rifeensa banaa rifeensa si arguu hin qaban haraam aleeha akkasi وانا درسي أستاذة وانا كيفتو أرمينا وامتي بقاتو ماني قرآن درسي أستاذة وانا نجروتو كتو فامو قرآن الروا كاولين ترى أنا يروتو كتو يروان درسي أستاذ وأنا كيفتو أرمينا وامتي بقاتو ماني قرآن وبكو من قراو سنرتين تلفونك يريس ديما كنت ليا كمين الرزرا ونسبة فامو الكانتي أنا أكبي dubartiin darsii gartee ustaazota ni dhaggeeffatan dhugaadha gurratti waa kaayyatanii quraan illee dhaggeeffatan izii araboonni isin yaaman yoo dhaamsitanii mobaayil keessanii oo itti dheeytan irraa afdala itti bantanii gartee lafa keessanii jarjaraan hin deemina wayita isin yaaman cufaatii mobaayil lafa kaayaa dhaqaatii deddeebi'a dhaqaa hojii teessan hojjedhaa gizee gartee lafa jirtan itti banadhaa caqasa itti bantanii immoo hin dhiisina akkas jenna inshaallah kube baay'ina dukkubee cabee manaa kimaa deemeen buqqifadheen ture kubee cabee manaa kimaa deemeen faamu ilkaantii yana dhukkubee baay'ina dukkubee cabee manaa kimaa deemeen buqqifadheen ture ilkaan kan biraan dhaabbadhee jechaadha manaa kimaati ilkaan kun haraamu moo halaalii ijarree haramni kootiillee dhukkubsatanii dawaa barbaaddachuun dhaabbachuun homaa haraamii miti naan jedhanii barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi mana akhimaa dhageen namni tokko ilkee si dhukkubdee yoo sirraa buqaasan tabikkasanii yoo tabiraa dhaabbattee umaa rakkoon qabu san cabxee sirraa gartee sirraa cabuu sirra yaatee dhumuu kuftee sirraa cabuu tabiraa yoo bikka buufattee umaa rakkoon qabu odoo immoo tun jirtu tana gubbaaniin gartee tabiraa godhadhaa tana buqaaseetiin gartee tabiraatti godhaa odoo tabayyaa jirtu hada taghyiiru khalqillaa mamnuu'a dhorka الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زيدوا. أستاذ إنا بارك الله فيكم الله خير إن شاء الله ربنا والله وأنت كان دقينيو إخواني. تقول لي سنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موبايل النجلة بكتير قال النجلة ركسة بفما وجهي قافنت يكريت يو صوم يوكان يقول كرا إيرا ديبني يوكان كرا فقولي من يجود صوم يوم يوكان أبا ورقيتي صوم يجود أبويا برشان صومني كذا كان أنا فلوني دندا أنا ركفلو دندا مو في صوم تدندا كرا إيرا ديبني وتي كرا ورقيتي صوم دندا بني أما مو دين صوم Apa mana kaya kara daerah deme? Boleh inte nyawan jetu abba mana kaya kara daerah deme somana garte somani ni ane ra somanu ni dende ai tajaibat. Duba abba mana kaya tiyo kara daerah deme somana garte isuma somana ta kara daerah yo deme ni fura. Furee gizee galee inni soomanu qaba. Isumaan soomana waajibu alee
isuma soomana isa soomanu qaba atirraan soomantu ati wanni sirra jiru wayta inni ganda jiru soomanu dhabu sunnaa soomanuu dhabu waajiboota atani soomanta akka inni soomana kakaasu akkas akka inni soomaneef irraa baasu gartee irra kakaasu qabdaa akkas waqtii teenya malee atirraan soomanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جافين كبا جافين كيالله واي سبيلا يوكان حديدا ميتا رتي حديدا ميتي كان نمني أكا وان قبيلا كدرتي أكا دواء ويدي تتكيا دمو نجرب أكا حديث ويدي رادو بست ميشا حديدا راوجة تامي تلين ياتنا تلين خياتنا تلين وكنا لتشا سنير عارف مالك بس بيلي حديدا كون ميتي كون مالي دوغان مية دوانا باسا إن شاء الله لكن كيف أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الداية جزيدي قرشي وان جتو بلدين تنيا كيسين جتو خانا يوتي قرشي يجو قرشي قبي غرتي غورتانتنا شريان إسلاما سانا غرتي دهبا سانا ميتا kubbaayyaatee saanaas nyaachuun haraami kubbaayyaatti dhuguunis dhorkaadha jechuun haraami kana alatti gartee qubee godhachuun danda'an dubartiin dhiirtiinis qubeetti akka dawaatti itti fayyadamuun hin jirtu kuraafaati qarshii gartee amartii akka dawaati yoon gartee asirraa isiif irraa baase niin dhukkubsadhaa yookaan niin du'aa yoo jee haadaa shirkun daaba bitadhu itti qareetiin amartii saniin deemta ati kuta kallee huntu qabtu ati tujjaara taata inni itti waa tujjaaru dura yoo akkas taatellee ati dhukkubsattuun hin jirtu wanni kasii لأنه هذا من الشرك دواء قرتشون مالف ميتا قرتي تنياچو في خلال أوركي هذا حكمة خالق وفابيخ ربي سبحانه وتعالى مالف دنيا رت كافراتي آخرت تمو تيسني وري قرتي جنة سينو وري جنة قرتي داب راتول فمسينو سانان سانيديس وني ساني تلوغانيس داب نوروليني سانيديس تاجايبات وري قرتي جنة ميتا سينوس سانان تنياتن وني تلوغان ميت نوروليني سانيلين قبا أكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله غافيك أبا غافي كان أندرس ردو غافة دقلو نافن ديبن إن شاء الله مشنا غافة دابدين كتلو غافن تياكنا جدي أكو تكام وربياك أبا أكو تيجوني هذا أبا تيجاتا على إسادة تلين تين بدكتة يدايساتي أكو تيجاتو ركض أبا هي كاني جيران لسان تمسرو أم لسان جيران رب لسان على رمو لسان توانو دا غرغارا sababa kanaaf jecha akkootii yetan eegabbaan kiyatu ani gaafa biyya jiru yeroo tokko waan danda'een gargaaraa amma biyyan baa dhufe kana